Kafao direk walqixxummaa Kafao abdiin qabnu simaa Kafao abdiin qabnu simaa sabab kufte kata ejenno siyasa antuma ummata sirna federala adunya siyata sirna federala adunya siyata hire walqixxumma sabab sablammota Kafaa'oon wabii ummattoota Kafaa'oon wabii ummattoota Kafaa'oon Kafaa'oon jami'a dhaloota garara dandeesse of kennuun falmatte biyya keessa teesse qabsoon karaa nagaa yageessuuf muratte ejjannoon kee cimaa hundumaa obsite masaara biyyatti jalatti jechite fakkeenya dhaloota taatee nu boonsite fakkeenya dhaloota taatee nu boonsite Kafaa'oon Oromiyaa Kafaa'oon guutubiya Kafaa'oon sabab sablamooti Kafaa'oon kabaaf kibbas gaya Kafaa'oon wabii dimokiraasii guutuu ilmaan biyya wabii dimokiraasii guutuu ilmaan biyya sakanu meeqas raawwatanii ejjennoo kee cimaa siif gaheera ifu egaa hordoftoota keenya kan daawwachaa jirtan guyyaa dubartoota akka addunyaatti yeroo 106 akkasumas immoo akka biyyaatti yeroo 44 kan kabajamaa jirudha. Egaa guyyaa dubartootaa kana jechuudha Kafaa'oon waajjira isaa keessatti iddoo keessummoonni garaagaraa argamanitti kabajaa jira. Egaa dubartoonni jechuudha qabsoo uummata Oromoo keessatti hedduudha kan wareegaman sagantaan kunis eebba haadholiitiin jalqabee jira. Akkasumas immoo dubartoonni qabsoo Oromoo keessatti wareegaman immoo yaadannoon isaanii taasisaa jira. OMN immoo qophii kana kallattiidhaan kan isin biraan gahaa jiru turtiin keessan nu faana turu isin jedhu. Bibun baradera biftun buburraqte Kafaa'oon bishaanii fi daandii hundinuun furatti biyyi wal jaalachuuf jibbaa walii dhiifti kiyyoon gadadoodha Kafaa'oon buqqaati kiyyoon gadadoodha Kafaa'oon buqqaati hiyyummaaf dadhabbii sirdhabdummaan hundi gaafiin saba keenya Kafaa'oon deebiti qeerroof qarreen sabaa si faana hiriirti cunqurfamaan hunduu si wajjin dhaabatti alaabaa mirmirsaa gaaddisa kee teenya faajjii kee mirmirsaa gaaddisa kee teenya harka wal qabannee Kafaa'oon sagalee siif taana harka wal qabannee Kafaa'oon sagalee siif taana